akkamitti qophaa jiraachuun danda'ama? Ammuma ashuma amma xiqqoo daqiiqaa muraasa taa'e kanallee ani baay'ee yaade. Obsee kootti si yaade damma kun. Akkamii dhaloon ammaa kun akkamidha? Waa'ee dhaloota ammaa kan nagarrama akkamitti qophaa jiraata? Ammuma ishee daqiiqaa 10-20 si biraa gadi boollee obsuun dadhabee bare. Anillee akkasumaan ta'ee Warri kun ooyi Rona. ooyi noora. Nagaa. Akkam jirtu? Nagaa keessanii? Fayyaa keessatti? Waaw asii bakka kanatti isin argachuu keenyatti guddaa gammannaa. Nun egaa dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaa irraa dhufne sadarkaa guddaa sadarkaa fagooraatii dhufne nuni akka warra kaanii mukaan da'attanii baalaan da'attanii iddoo margeen taa'ina boolla fincaanii qotadhaa warra jedhan miti sulula qotaa boolla kosii qotaa waan akka arge qotaa gibira sassaabuus dhufne miti waa biraatiin hin yaadina. Tole nuni qorannoo tokko gaggeessaa jirra. Qorannoo sanaaf immoo dhimma gaa'ilaa irratti kan xiyyeeffatee dhimma gaa'ilaa irratti obboleessa koo waliin kan nuyi qorantaa jirru kanaa jechuudha. Tole maqaan kee jettee yaadda? Lammiidha. Lammii. Atoo? obse. Waaw obsee isin egaa gaa'ilatti seentan itti fakkaata. Akkuma beekamu qorannoo keenyatti yoo galle wantoonni ijoo qabxiilee ijoo ta'anii obboleessi keenya hin galmeessa. Bara kana bara amma nu keessa jiru kana dhaloonni ariifatee gaa'ilatti namaa jira. Dhaloonni baay'een gaa'ila dhaabee namni qophaa jiraatu iyyuu lakkoofsaan galteetti. Nama san jaallanne nama jaalallee hin qabne malee namni wal fuudhaa hin jirre hin jiru. Obboleessuma koo fana yoo ta'e malee. Innaa hundumtuu wal fuudhee magaalatti seenee maalirraa akka ka'e namni gaa'ilatti akka nam'e immoo qorannoo kana rakkoo isa bira gahuu qabna innee obboleessa koo wajjin kaaneerra. Amma gara keessanitti gaafa deebinu isheen haadha warraa keetiin itti fakkaata. Mucaa baay'ee bareedduu waaqayyo sii kenne. Waaqayyo siif haa eebbisu. Ameen. Waaqayyo siif haa eebbisu. Siifis isaa eebbisu. Maaliif bara kana keessa gara gaa'elaatti akkatti dhufu maaltu si kakaasime? Si ariifachiisee akkatti gaa'ela dhaabbattu kan si taasisee rakkoolee si mudatan maanni mee? Isin hin fuune fuudha. Fuudha. Kan fuune nullee. An isinittan hima sababoota hedduutu jira ijoollee koo. Sababoota hedduutu jira obboloota. Tole. Fuudhaa isiniin hin jedhan ammayyuu. Yeroo kana qeerroon ofiisaatti dargaggeessi qophaa jiraata jechuun sobadha. Fuuti gaariidha fuudha. Otoo fuutanii jechuudha. Isin hin fuune lamaanuu. Lakkii ammatti hin fuune ganaamatti yaadna. Namatti toltu baay'ee. Fuudhaa garuu Tole. fuuti gaariidha obboloota koo. Otoo fuutanii gaariidha. Ani sababanii fuudhatti galeefi sababoota hedduun jiru. Guyyaa har'aa kana guutuu ishee haasaa osoo hin oolillee xumuruu hin danda'u jechuudha. Tole. Achi keessaa muraasa isiniif nan ibsa. Tole. Yeroon dargaggummaa kora turetti mudannoo hedduun na mudate. Tole. Amma garuu ergamman dhaabbadhee ergan ishee ergadhee rabbi naa kennee kana jechuudha. Amma waa baay'een arge. Tole. Wanta fooyya'ee jechuudha. Tole. Waa baay'een argee Tole. tokkoffaa dargaggeessi amma akkasitti olii gadi yoo deeme ijumaan ilaalanii eela ilma abaluu jedhanii eela salgiinsaa kana fakkaata. Achi haa deemu haa hidhatu maaloo haa godhu jedhu. Tole. Gara waan hin eegan aad maleedha wanti hin yaadamnetti geessu. Waan hin barbaachifne. Waan naa dhufu. Biyya keenya kana keessatti guyyaa qofaa kiyyoo taate guyyaa milishaatti dhufee milishaatti isiin jedha qabi isiin jedha. Yoo milishaa taate immoo galgala dhufanii dhirsa kosi jechisiisa. Isa kana miti hundan dubbatanii dhungatanii Oromoonni. Kanaaf kun isa kana qophaa jiraachuu irratti ijaaramte akka isaan qaama biraatti isin ergineef dafti gaa'ela raawwatte. isa kanatti deemne. Rakkoon biraa jiru. Rakkoolee kan biraa immoo jiru obboloon tokko waa hedduutu jiru. Haalli qaala'insa gabaa kanaallee amma dubara tokko fuudhuudhaaf dargaggeessi tokko yoo murteesse baasilee hanga 50,000 60 kan baasaa jirru kan baranaa yoo ta'e kan bara ufuu xaxifiidhaan yookiin dachaadhaan 100,000 ta'ee gatii dubara tokko yookaas immoo gatii gaa'ela tokko si barbaachisa jechuudha. Kanaaf haalli qaala'insa gabaallee hin qannasa osoo hin taane hin hir'isa osoo hin taane dabalaa kan deemudha jechuudha. Kanaaf iyyuu dargaggoonni hin fuudhin jettan kun illee osoo fuutanii hin jedhan.
sodaa qaaleensa waggoota dhufaa jiraniitu Ayya. gara gaa'ilaatti isin seensisa. Ayya. Dhugaa yeroo darbee dur 3,000 2,000 iyyuu hin argattu. Kuma shamarra tokko 60,000 gadi. Injirtu. Hin jirtu. Isaan argamu. Waggoota dhufanitti yoo jenne immoo namni akka tafuun isaan oola. Dachaadhaan dabala. Darbee immoo baay'ee wal fuudhaa guyyaa ta'ee fi nama fuudhanuu dhabnaala kan jedhu sodaa qabna. Amma ta'e jaalallee kee kan akkamii baay'ee jaallattu. Baay'ee kennaa rabbii badhaasa. Obse akkamii gara gaa'ela kanatti argattee baay'ee sitti tolee jira. Akkati gara gaa'ela kanatti kan seentu si taasise maalodha? Akkuma dubbattan qaala'insi gabaa dabalaa deemaa jiru kana Tolee. Ambaranaatirra barri ambara dhufuutirra barri dhufu immoo dabalaa deemaa andardarraan dhufuutti dabalaa deema malee kan isaan deemu. Tolee. Isa immoo hojjannee wajjin guddannee gara gaa'ela kanaatti hojjennu. Wow, wal gargaaranii guddachuun wal gargaaranii tokko mataa yoo qabe tokko miila qabaa, tokko dugda yoo qabe tokko harka qabaa. Na jireenyi bakka akkuma salphaatti hin gaffa'amu. Ilma dhiiba. Innaa kana bakka baay'ee namatti tola. Nullee si ilaaleema haalumta ittiin taa'artu kuni waa hamaa nama yaachisa. Waa nama yaachisa. Rakkoon qaba gan baay'ee jaallattu. Baay'ee jaalladha. Akkatti jaallattu tokko. Ishee baay'ee jaalladha. Maaliin kan sodaattu moo? Maali isin katamaatiif ta'u miti? Maali? Baabbii koo. Obboora. Nagaa keessa fayyaartu. Dubbis akkas. Nagaadhaas. Fayyaa keessa. Jirtu. Nagaadhi. Akkamree. Mucaa koo kan keessa. Kan kooti. Waaw baay'ee namatti tola waaqee. Nun dhaabbatarraa dhufnee dhaabbata mana barnoota gaa'elaarraa dhufnee qorannoo gaggabaabaa gaggeessaa. Qorannoon kunis dhaloonni maaliif gaa'elatti seenaa jira baay'inaan kan jiru irratti xiyyeeffannaa. Isin immoo gaafa laallu ijoolleedha. Mucaa kana qabdu. Ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee 5 qaban. Ijoollee 5. Shan. Godina ta'uu gaaniiru. Maarreeka. Godinuma tokko taaneema jiraannee murteessin. Maaliif qoricha qusannaa maatii eksteeshiniin gosa garaagaraa kennanii isoo kana darbitanii amma kana kee fagaattanii. Baay'ee sanyii facaastanii. Sanyiin keessaniis akkasiin facaastanitti margee. Gaa'elatti seentanii akkuma gaa'elatti seentanii immoo ijoollee baay'isuu maaliif immoo ariifattanii mee umurii ijoollummaa kanatti nama tokko fuudhee haadha manaa tokko fixanii haadha sadii dulloomsitu sana. Umurii ijoollummaa irra jiru. Maaliif ariifattanii gaa'elatti seentanii ergi seentanii immoo gara ijoollee horuutti seentamne? Ani gaa'elatti seenuun koo yeroo dhiyoottedha. Yeroo dhiyyootu osoo jiru ijoollee godhachuun koo ijoolleen keenya uummanni keenya dargaggoonni keenya waraanaatiin balaa adda addaatiin waan lafarraa manca'aa jiraniif kanaafan bakka isaanii buusuuf ijoollee horaan jira. Kunillee baay'ee nama gaddisiisa. Keessumaa haalli nageenya dirree Oromiyaa irra jiru baay'ee ilmaan namoota hedduu fixee hamma dachittiin qullaatee itti deemsisaa jira. Isin immoo kanumaaf kutattanii kaasanii bakka buusuuf bakka bu'insa sanyii wal hortanii baachuuf amma ganda taatanitti waan itti ta'uu deemtu baay'ee xiyyeeffatanii kaatan. Kanatu bakka bu'insaaf jettanii amma kana deemaa jirtu jechuudha. Baay'ee galatoomaa bakka bu'insa keessaniif qorannoo kana nu gaggeessitan egaa. Ijoolleen egaa kennaa rabbiiti. Guddisuun shan cimti. Isinillee fuudhaa ijoollee godhadhaa isinillee. Waaqumti isin gargaaraa guddisu. Shanitti ulfaata. Eksiin walqixxeentaa 5 zegdii waaltu tokko yoonni maanni kuni wal keessa baxamaa wayii kana amma yoomitti kana wal keessa baxabata maala yoon kana iseen dakarrattuu ishee tokko ishee fuudhee jiraadhe maannan durba namaani yoon fuudhe akkuma namaa maala amma yoomitti kana faana sammuun koo wal Biro. Nagaadha. jirtu Nagaa. Tasgabbaa'ina. Maala too baay'ee magungumdaa. Akka maraatuuf itti odeessita. wal qixa shammoo jaata kuni As deebi'a. Nuni qorannoo gabaabduu taasisuuf deemaa irra dhaabbata mana barnootaa gaa'elaa irraa dhufu.
Isimmoo qorannoo gaggabaaboo gaggeessuu fi akka barattoota Oromiyaa kee jiran fakkeenya si buufannee isin immoo akka barataa tokkootti sirraa rakkoo jiru dhiibbaa jiru siin qorannee furmaatatti kennuuf deemna. Atis gungumaama jirta. Kunoo sammuu koo na fixe bakka. Uume mataan koo ol ba'u. Barnoota kaayyoon Oromoota dhalii birraa. Bara kana kaayyoo kanaan daangeessee dhaloonni barnoota dhiisee keessumaa bara kana gaa'elatti nam'aa jira. Barnoota adda kutee inni kaan siimisteera otoo hin geenye walakkeessa otoo hin geenye. Daree keenyaatti durba 5 fi dhiira 5 fuudha. Hin fuudhan. Baranuma na bukiraati. Maal taatee tatinaan jedhu. Asoo akkam. Ani immoo utuun kutaa 6 keessa taa'u si'a lama kufee ministiriin irraa dhufte abdii kana kutee baran isa xumuraati baran. Ammame. Tuuni koo. Rakkoo ijoo akka rakkoo ijoo qorannoo keenyaaf ragaa kan nu mirkaneessu sababa maalii barattoonni barnoota dhiisanii gara gaa'elaatti dachaan gaa'elatti gandamman gaa'elatti utaalan. Kan rakkoo maaltu jira mana barnootaa keessa dhiibbaa maaltu jirame. Namni namaan beeku namni yoo arge malee namaan beeku namni. Amma namoonni baay'ee maajii wal fuudhuu maal dhabanii maal rakkatanii baratanii yoo jedhani isa dhaqeechi keessa taa'ee baratee argee rakkina isaa beekutu immoo namaa beeka. Isinis kan nuu qabachuu qabdan kana kan biyyi nuu beekuu qabu. Otoon argiini namni nama dhamanu. Amma akkuma dura isinitti hime kutaa 6 keessatti si'a laman keessa naanna'e. Maanni kuftee ammoo nan kufe isayyoo ammoo nan kufe. Achiin darbee kutaa 6 kana immoo ministiri naan darbaa moo yaa rabbi akkamiin ta'a toon jedhu toon natti gungumtanii otoon gungumuu narraan baatan. Isumayyuu maaltutti na gube ji'een baran ammoo nan fuudhee murteesseeran. Kana dhiibbaa kan ta'e qayyii jedhu si kuffisu. Ammoos qayyii jedhu si kuffisu 50 finneeni dhibbarraa 50 finneeni si kuffisu. Amma ministiriin akkuma jedhe kutaa 6 ta'ee kutaa 8 intiraansii godhanii maatirikii godhanii isin jettan san irraan darbee kutaa 12 intiraansiidha. Kun abdii keenya kun amma immoo barana egziitii immoo egzaamiitu isa dhufee. Inni immoo ciraasaa ijoolleen lafaa naqee ji'anii biyyi lafaa uma wal fuudha. Naannoo keessanii wal fuudha. Itti nammani. Akkuma iddoo keenyaa. Hin qoostuusin. Amma rakkoo guddaa ta'ee amma sadarkaa gubbaatti nu bira ga'ee qorannoof kan gannu bobbaase hundumtu dhaloota bor biyya kanatti laannuudhaan gaa'elatti nan wal horuutti nan wal fuutti nan minan. Kunnuu beekamuu qaba. Uummanni abbooliin haadholiin keenya rakkina kana nuu baruu qabu. Waan namni akkaataatti itti fuudhu. Barattoonni bakka barsiisonni illee nu agaani. Xiqqootoo nuu yaadani nutti tola numaafillee. Kanaafidha. Amma hima ijoo goote dokteera akkatti qabattan cimina imaammata barnoota haaraa baanii kun dhaloota gara gaa'elaatti dachaasaa jiru. Qayyiin baay'achuurraa kan ka'e qayyii baatti ijoolleen gaa'elatti seenu. Ministiriinoo gada deemaa kutaa 6tti dhufu. Maatirikiin 8tti ce'e. Intiraansiin biyyoota garaagaraa yuunivarsiitiitti deemanii qoramanii sakatta'eessi eegumsa qormaataa hin ce'e. Egziit egzaamiin ijoollee daaraa taasise lafa nan. Kun barattoota abdii kutee gala gaa'elaatti akka isaan dachaan kufanii wal kuffisaa galu. Kufanii wal orma kufeetti immoo wal fuudhee. Isaanuma wal fotee galee. Dadhabduun akka isaanii warra kufan godhatu. Duranii magaalaa. Biyya kana kuffisa. Kunnuu qabamuu qaba. Baganaa dhuftani. Isin ilmi rakkoo koo baga argitan. Rakkoo ijoollee baga argitan. Rabbi sinaa eebbisu. Amma inni istaaree gabarnooti. Maani isa nan fuudhan ammani barana nan fuudhaani. Inuma fuuta. Nan fuudha. Naneessa maanne si'a 3 otoo kufiin fuudhanam. Maanne egaa fuudhi. Fuudhi si haa gargaaru. Nan fuudhaati. Akkuma ammana qorantan kan ammoo gaafa sargii koo koottaati na qoradhaati. Gaaficha ammoo waan qodaan durii kana yoo argitanii
waan makkasina qorattuun qodaan durii kana gaaficha arguun keessan ooltu Inni diruma caccabee dhume. Qodaan durii daayimendiin warqee inni maal isin diruma caccabee hin jiru. maal isin nama guddaa miti waan akkasii maal jettu Fuudhi si haa gargaaru. maal taate ijoolleen kun Hinna gubde. Gubadhee baran. Ayi ndaawalti ammoo si bannaati ilaaletti ndaawalti. Maal ta'e mucaan? Ndaawalti. Kana Biro attam nagaadhami. Nagaadha. Fayyaadha. Jirtu. Naguma. Nagaadha miti. Maal beekam? Maaletoo wacabbarta baay'ema harkaan miila waataa jirta. Maafi wacabbaruu nuni dhaabbata mana barnootaa gaa'ilaarraa dhufne qorannoo gaggabaabduu fudhachuuf dhufne. Tolee dura bolaa barru maqaan keenya yottee Caalii galmeessiyaa. Caalii baay'ee caalii sanyii warra guddaa sanyii Oromoo baay'ee bilbilaa baay'een daawwalee siikolii manna rakkisa. Siikolii sirriitti baay'atanii. Egaa iddoo kaan immoo argita warri kaanii namni kophaa deemuyyuu muraasatti galteetti akkuma muka tokko kophaa dhaabatti akkamii siikolii meeqa qabdaati jaalallee? Shanan qaba. Jaalallee shan? Dallaama gashee dallaama jaarteetti geessi takaa malee rakkoon qabu. Egaa kan qorannuu fi akkam baay'ina siikolii kanaaf akkamitti haalli gaa'ela qabattee jirta? Gaa'ela qabee hin jiru garuu hunduma isaanii na rakkisaa jira. Nan dhufaa jedhu hundi isaanii nan dhufa jedhu nan gubadhe baqaanii umurii koo kanaanii baqa gaa'elatti seenuuf hin jiran. Waaw tolee keessumaa bara kana bara akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2016 kana dhaloonni baay'een gara gaa'elaatti didichanii nam'aa jiru. Gaa'ela ijaarrachuutti deemaa jiru. Kun immoo rakkoon kun maarraa akka madde qorachuuf nu immoo sadarkaa gubbaatii dhaabbata mana barnootaa gaa'elaatii gadi buune. Ammatti sababa baay'ina siikolii tokkoon bilbiltii, tokkoon si doorsistii manattansii dhufatti, tokko immoo anaanna fuudhetti, tokko waadaa naa galisiin jetti. Kanarraa kan ka'etti gaa'elatti akka seentuuf amma yaada keerraa waan nu hubachaa jiru gaa'ela dhaabuu murteessaa jirtantti fakkaata. Sababa kanaaf gaa'elatti seenuu fi qophooftee jirtaa jechuudha. Tole egaa galmeessi sababa baay'ina siikolii rakkisanii seenuu qabda. Amma kana galan fuutamu akkam gootare? Amma bakka hundi isaanii dhufanii manatti naanan murraanii bakka namnis ollaanis maatiinis natti qabamuu isaaniirra tokko kana jaaladhu fuudhee bakka torbee kanaatti gaa'ela dhaabuu barbaade jedhee yaadaa jira. Akkamiin immoo waan ittiin jiraachistu hin qabda? Waan ittiin jiraachisuu hin qabu. Walumaan jiraanna hojjenne malee yoo ta'e malee. Ayyaanumti isaa si baay'atu. Si haa gargaaru. Shana ilma isaanii akkuma jaallatte godhe gaa jedhi nagaa. Qajeeltaniire. Bakka afarsa wajjin hunna isaa torbee kana. Adoo bilbili rakkoo hin qabu. Ayyee tole. Biifuna bakka barumsi baay'ee ulfaatee waan ta'eef biifuna bakka. Oi. Akkamii deemtu ka? Maali akkam fuutaniittu? Hin fuune ganaama fuuna. Waan keessaniittu illee akkam argattaniittu immoo namnoo gaa'elumatti jechaa jiru. hin arganne kanama bakkee keessa barbaadachuu mafannee nama xabbee ishee barbaadachuu bakkee keessa deemaa. Fuudhumoo? Fuudhumaan murteessinee baani. Waan fuutan barbaadaa jirtu? Ani fuudhu barbaadaa jirra. Gurra isinii taana yoo argamu. Nama malee dhageessanii gurra nuu ta'a. Lama waa barbaaddi malee. Jira. Gurra isinii taana. Gurra nuu ta'a.